Me yoo akkasitti haa deemnu. Maaliif konkolaataa keessaa utaaltee kaatee wallaahi ana itti eeyyite. Hamileedha yeroo sanii hamilee jirurraa barri sun bara dargaggummaatiis beekta. Sana dura if dhageen beeku teeppii keessatti. Tasa. Takkoo if dhageen beeku. Guyyaan dura har'a dhageen guyyaan sun. Mee seenaasaa daawwattoota keenyaatiif waan irraa haasaa jirru akka sirriitti hubatanitti daawwattoota keenyaaf yeroo sana gara dudduubaatti nu deebisiiti. Jalqaba gaa yeroon sun yeroo ani baadiyyaa jiru. Baadiyyaa irraa ka'een sirbaan jaalladha beektaa. Baadiyyaa keessatti sirbi kun sirba dhoowwani. Shamarran ijoollee qabbanti nurraa fixxee maal galgala deemnee taphanna beektaa yeroon gaa yeroo birraati asheeta. Birraan beekamaadha baadiyyaa keessatti. Qabbana isa kana miti garuu. Yeroo qabbana jechuun gaara bulataatu qabbanaa jenna beektaa naannoo keenyatti. Asitti immoo biyyatti bara cabbii jiibatti seenan dhufne. Bara sanii ka'een Harar deemee rabbi rahmataa godhuuf Abubakar Muusaa fa'aa jira. Abdii Qophee fa'aa ture yeroo sanii Mahammad Ahmad fa'aa namoota Shawaalul Mangistuu joornaalistoonni yeroo sana achi turan. Maqaadhaan hunda kana nan beeka. Reediyoon Harar keessa turani. Mahammad malee agi tokko dhumaan gaamba isaan kaan hin jirani Shawaalulis hin jirtu Abdiis hin jiru. Abukaris hin jiru jecha. Yeroo saniin Harar dhaqee intervii yeroo sanii guyyaan dura gaafii deebii reediyoona dhaqee reediyoona keessatti haasa'e. Waa'ee weelluu kee irratti waa'ee sirboota kee irratti. Aboo akkana sirba dhorkanii kamtaana maal jeeti. San duraas Harar dhaqee hin beeku. Guyyaa saniin raadiyoon Harar dhaqee achitti haasa'e. Narraa waraabee sirba narraa waraabee haasawaas gaafiif deebii waan tokko tokko irratti yaada wal jijjiirranne gala deebi'ee amma Hararis san dura dhaqee hin beeku sitti. Dirree dhawaatis hin beeku. Amma Harar kana makiinaa watar buluu jira dirree dhawaarraahi. Ijoolleetti si himeetiin ijoolleen dirree dhawaatti hoggaa dhiittee shufeeratti haasii himanii maal naan jee. Achii dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaarraa faras magaalaa yeroo geenyu watar jaa warrichi buluu deemu gaama. Konkolaataa keessa taa'anii nama waamu. Kanarraa beektumaan kana seene. Achiin booda qarshii fudhannaa kenne Abubakar Muusaa rabbi rahmataa godhuuf ni yaadadha. Ani duraan shilingii 40 kiishaa qaba waliin meeqanaa taate 60. Gaafa sana dirree dhawaatii fi Harar jidduu shilingii 3 deemta qarshii fi shilingii jechaadha. Birii tokkoof shilingiidha. Akkasitti dhachee ka'ee jarsa ruufaa yeroo geenyu sa'a 12 irratti gaafa sana afaan Oromoo dabra Hararirraa. Reediyoo afaan Oromoo. Galgala Abubakar Muusaa irra kaa'ee. Waan ganama irraa waraabesan galgala raadiyoonatti dhaga'ee jecha. Otoobisii keessaan jira duubaan taa'u jira. Ati otoobisii keessa jirti? Otoobisii keessaan jira magaalaan deemaa jira. Gara qeetti deemaa. Gara biyyaatti eegantutti deemaa jira. Kana sirba kiyya yeroo sagalee kiyya dhaga'uun lafaa ka'e. Irrifatte? Hin gammadee malee. If dhageen beekuun isa dura sirba namaatiin dhagaan malee sirba koo dhageen beeku. Sagalee kiyya dhageen beeku teeppi keessa. Sagaleen kee waraabamee of dhageessee hin beeku? Hin beeku. Amma sagalee kee utuu otoobisiidhaan gara qeetti deebi'aa jirtu dhageesse. Utuu gara qe'ee deebi'aa jiruutiin sagalma koo dhagee. Laafaa utaale ka. Wallaahi anaan jeen wallaahi ana. Hayin dhaabbadde beekta. Booda otoobisii duubaan jira. Otoobisii duubaan ta'aa jira. Shufeetichi achuma qabee makiinaa gara galee namni. Namni akkasitti makiinaa keessaa gara galan. Maaltu ta'e waan makiinaan nama dheessee hin beekte yookaan maaltu makiinaa irraa bu'ee waan tokko se'anii yeroo garagalan anniin dhaabbadha maccaan qabaa gofareen xiyyeetuun waan biraati akka ammaa kanaa miti gabeeta akka uumin naman dhiisu lafaa ka'ee yeroo naniyyuu maaltu ta'e garagalee namni maal anaan jeen kun maayikiraafoon na gubbaa jiraa miti ana kaniyyuu kun hin jeen ana wallaahi anaan jeen akkam ana bookun. Sagaleen kun kan sagalee kanaafi ani wal fakkaachuu dinnere mancaaniin deema. Qotee bulaadha. Dhadhaan kun waan narraa waan biraatti akkana narraa garrooba. Shufeertichi maal naan jee beektaa? Booda gattaa hinaan jee badoo mancaan naman diriiniiti. Ati miti ani kana dhiibaa jiru takka raadiyoo keessaa naasufnee naan jee. Dhugaadha bare fakkaata wadda. Si miti ani kana dhiibaa jiru otoobis baanaa beekte. Anumtu utuun atoobisa hagana ga'u kana dhiibaa jiru sagalee koo raadiyoo keessaa naasufnee.
kirishbooyidhaan deemi gatteessi jeeni kirishbooyin fiigaa na dhufe afaan amaaraatis hin beeku yeroo sanii na dhawajeetiin gattaa egaa boksii warra magaalaa tana jiraami dafeetiin gattaa intala takkaan na cinaa ta'a beektaa kursiin nama lama asinaa fi bira amma gaa lallabuu na dhorganii akka ofii himtuufis daangaa sitti na dhorganii beektaa amma na uguranii intalumaan qabaddere wallahi anaan jeen wallahi ana wallahi amantuu amanu baattuu anaan jeen aboon tala dhiisi aboon abchuu maraataadha jan beektaa waan akkasii keessa ture zamana sanii intalli si amante maal na amantiin hubaaltii isiinisi iyyeesuma kiyya kanarraa bareeddee bari sinna cinaa teessii lafumaan tasumaan lafaatti olu saala iyyeemti bareeddee beekte yeroo sanatti ammas waan akkasii keessa dabarree ana yoo itti eebsi amana eebsi amana raadiyoo kana keessa haasa'uun wanta guddaatu ergasii yoo qeetti deebitu maal siin jedhan sagalee kee dhaga'anii qeettiin deebi'ee manguddoo gaafa san sirbana dhorkitu san raadiyoon keessaa na dhageessere naannoo magaalaa watarii dheertuu bakka jedhan tana buleetumaan ijoollee jira ijoollee dardaraa gaa warraan hin irraanfanne warra gaafa san waliin sirbu babbareedoo kan Abdallaa Ali Shoofaa Abdallaa Yaquubee faa aboo dardara ajaa'iba tokko ture yeroo sana beekta ammallee lubbuun ni jiranii isaan bira buleetiin sirbaa bulee ganama ol bahe ganda hoggaan bahu waareedha gandi udarra tattaa'u jiranii hojjaa dhugaa jiran beekte makiinaa jimaa guurtuu jira baddannoo irraa makiinaa jijigaa dhuftu tasumaalee isaan warattiin karaa makiinaa kana ganda keenya bira baha tumatti irraa bu'ee beekte alla idara dura keessa haasooyitaa jiran iyyannaan deemeen jeen akka gaa namni keenya sirbisiisuu dhorkanii alagaan barsiifateetti abeetotaa jedhanii barasanii beekta maal siin ja'an jedhanii na bira ashkarri warri mataa saanaadha makiinaa afur fiishkaa afufanii rasaasa fe'achuu jiranii jeen warra sirba isin dhorka kana dhiine gaafannaa jedhanii maaliif kana goyaa deebeeyta akkuma dubura kana kennaniif dubruu kana kana dhorkineefi keezii uume qabsoo jabaa keezii uume ashkarri yeroo san immoo nama saama beekte yeroo karaa san beeraawii warra karaa baddannoo kana jiraatu tokko ture warra qarshii shan nyaatu tokko beekta durii warra kophee diimaa tokko ture ati maal beekta bara san isaan santu yeroo dhufantu maaleessaa fi sangaa fi waan arkan saamaniitu badeema waan karaa irratti argan beekta funyaanuma irra fuudhanii bira kutanii namuu ka'ee horii fi karaa irraa mahiifate aboogaa sababa keetiin nu rakkisiniiti maani sirbitaati uummata nuraati dubbadhu maal jedhan dullatti takkaa jira daloo walloo janiini amma gaaduun dhooltu yoo silaa asin geessu nama guddaadha bara sanuttu sangoota qabdiisiin beeyte Khadir Sayyid antiyya kara feeteen deeminaan jette sababa keetitti immoo amaarri dhufee sangoota kana qaqqalatee awwaalcha nan dhoorkini nurraa qaqqabe nurraatti dubbate yoo dhufanillee ati atumti dhaqiitii nurraati lakki amma ani tiyyan talatiyya yoo sababni talatiyya tahe sababni maan tana itti adaree deemtee iyyannaa deemtee dhufte kun yoo sababni ijoolluma dubiraa ta'e ani sababa keetiin horii kana sangoota kana uummanni qalatee awwaalcha nan dhoorkini tiyya kara feeteen deemi sirbiin an jette gara feete achi booda akkasittiin ganda cabsadhee sirbatti bahee jechuu sirbatti deebi'e. Sirba kee guyyaa sana raadiyoo keessaa dhaggeeffatte sana yaadatta? Sirbiin gaafa san sirbuma baadiyyaati sirbuma gandatti sirbaa turre. Yeedaloosaa akkana beektaa? Walolosaatis waloloodhuma dhaalmayaan dhufte jechuudha akka ammaatti ammayyoomte yookaan barnootaa dhaga'amaa dhufe. Sirba akkasiisan jechuudha sirbiin gaafa san sirbe. Kan kiilolee bara sana daagin mokonnanitti sibeenna xinnummaa makaasnee dhageenya gaa agadaa birra sanaan beekamta biyya keessatti. Sanaan beekama anis akkuma ammoo boqotii jedhee kanan raadiyoo sabaa'oo keessaa of dhaga'ee lafa dha'ee bara. Naati. Finfinneetti raadiyoo Oromoo iyyuu hin beeku kaabee ta'anii jiraachuusaas hin beeku mana nama tokkoon naqee sa'a booda kaasetiin sun bahee torban sadii hin taane bara. Raadiyoo sana sin beeku raadiyoo sana bananii raadiyoo sana yeroo bananii jedhanii inni irraanfadhu bakka sana akka afaan Oromoo isaanii mi'aawaa akka addaa tokkoon dhaga'ee sirban dura dhaga'ee sirba Elemuu Alii goofareen kiyyumaa
Muraani walleeloo Filaamu fayyadu. sana dhagaheen maali walleen akkana bareedu kun biyya isaatii baheen jedheen. Amma taanee anumaan hin dhufuure Sagalee kee dhageessem. eessarraatii waan qabsoo quban qabu waan maaliif beeku waan an beeku waan xiqqoodha raadiyoon jiraachuu isaas hin beeku.